Hashama harka fuune daawwattootaaf hordoftoota feesbuukii korraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensa irra isin ga'aa har'a yaadannoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Yaadi koos waan addaa miti kaleessa malee kaleessa Oromoon Awustiraaliyaa waan isaan taasisan irratti ilaalchisee waan Oromoon Awustiraaliyaa taasisaniif akkasuma immoo Oromoon biyya keessaa warri hoggantoota yookiin fakkaatanii jiraatan dhaaba dimokiraasii Oromoo OPDO keessa jiraatan biyya keessa jiraatan shoora guddaa akka taphataa jiran maqaa isaanii yoon dha'uu baadhillee galateeffachuun barbaada. Maaliif jettanii keessa keessaniin warrooti sammuu keessan nyaatu akkuma anillee yaadee jara kana galateeffachuuf jedhu sababii maalidhaati isinillee yaaduudhaaf akka yaaddan baasnee akkas jennee yoo naasofne Aba kana taphataa jira jennee bakka jirrutti hundumaan keenya keessa keenyaan akka yaadan. Oromoo Awustiraaliyaa immoo Oromoo hundaatu biyya alaa keessaa ba'ee hiriira nagaa ba'aa jira. Sababiin Oromoo Awustiraaliyaa keessaa magaalaa xinnoo kana keessatti warrootni gochaa kana taasisan nama 5-10 hin ta'ane magaalaa sana keessa Oromoon jiraatan. Nama 5-10 namni hin taane kanachi biyya sana keessa hin jirre miinaa hammana ga'uu dandeettee hammana ga'u gochaa hammana ga'u gaafa raawwatanii Oromoo biraarraa fakkeenya akkamii ta'u isa jedhuufin maqaa isaanii akkan highlight ta'ee mul'atu gochuuf yaalii godha. Hundumni keenya biyya jirutti lafa jirutti yaalii goona. Oromoon baay'atee fituun ta'in xiqqaamti keenya kaayyoo qabaanne Oromiyaadhaaf akka abdii borii taanu Oromoo hundaan akka abdiin hin cabne Oromoo waan goone Oromoon kan hin goone isa jedhu laalchisee yaada kana lachuu irratti haasa'uuf yaalii godha. Duraan dursee Oromoon OPDO yookiin Oromoon biyya keessaa sabboontootni Oromoo warrootni hireen jireenyi isinitti utuu hin tolin maatii keessaniif jireenya keessan keessa buquu keessan gadi qabattanii informationii garaagaraa wanta taa'aa jiru biyya keessaa dabarsitanii laattanii addunyaatti kan mul'isaa jiru warra biyya alaa otoo hin ta'in irra guddaa Oromoo biyya keessaati. Oromoo biyya keessaa qeerroo fi hojjetootaaf hoggantoota siyaasaa bebbeekamoon yeroo OPDO'n yookiin dhaabni TPLF ba'uuf dhossitee haala mijeessitee ba'uuf jettutti informationa kana dabarsitanii warri laattanii haala kanaan waan guddaa kana taphataa jirtan maqaa keessan ganda keessan eenyummaa keessan yoo waamee dha'ullee baadhee hundumni isaa na bira jira. Galata maqaa Oromoo hundaatiin galatan isin gashachuu barbaada. Fakkeenyaaf keessatti engadda gafa Muktaar Kadir magaalaa sana dhaqee tokkoffaa naannoo Oromoon baay'ee miti lammaffaa dhossanii deemuudhaaf yaalii godhanii turanii otoo seen achiin bahin dursitanii in second dursitanii informationii kana kennataniittu kunillee Oromoonnis ni beeku Oromoon biraa kan hin beeknellee akka beekuu barbaada. Kanaafiyyuu seenaan keessan warrootni shoora gurguddaa kana taphataa jirtan biyya keessa teessanii seenaan keessan kan galma Jaarraa Abbaa Gadaa Elemoo Qilxuu Taaddee Birruu isaaniin gadi tuun ta'in buqqina isaanii irratti akka galmaa jirtan seenaan isin yaadata. Har'a ta'uu baatu burmaqoonni keessan galmaa'ee jira seenaan galmeen sabboonummaa keessanii eenyummaa keessanii hin galmaa'ee jira. Ba'ee dubbatamuu jira. Guyyaa eeggataa yeroon isaa gabaabduu keessatti ni dhufa. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Oromoo addunyaarra jirtu jaroota kana dirqama maqaa isaanii dhaga'uuf ganda isaanii dhaga'uuf isiniin barbaachisu. Oromoo dhaaba OPDO jala ta'anii hojii achi keessa jiraatanii shoora guddaa kana taphatanii bakka jirtanitti galatoomaa jechuun dirqama nurratti ta'a. Namni tokko dalagaa irratti galateeffatamuu qaba. Dirqama maqaa isaanii beekuun nurra hin jiru. Dirqama eessa jiraatu inni beekuun nurra hin jiru. Galmeen seenaa akka qabatee jiruuf galateeffachuu faamileedhaan cina dhaabbachuun dirqama nurratti ta'an isiniin jedha. Kana asumaaniin isinii xumura. Oromoon Awustiraaliyaas akkasuma Oromoon addunyaarra jirtu nuti haala kanaan yoo deemne maaltu nurratti barbaachisa isa jedhu of yaannee dhaabbannee of gaafannu. Biyya dimokiraasii keessa jirra. Mirga mataa keenya yoo dhabnee waan nyaannee bullu qabna. Ummata waan nyaatu miti waan ittiin lafa jettu ol jedhee boqoo qabatee hin haasofne of jalatti baannee adeemna. Warrooti biyya alaa keessa jiru
dirqama hiree godhaa jirtu ammallee gahaa miti gochaan godhamaa jiru kana caalaa daran cimee itti hafuuf yoo ka'ee community tokko keessatti namni 20 30 40 hirmaataa jira ta'ee warroonni kaan hin hirmaatan ta'ee dirqama dhufanii hirmaatan jechuun suta ta'anii warrootni keessan dheebuu qabuuf bilisummaa qabuuf kaayyoo qabu hundaan keessan hiree barbaachise irratti hundi keessan dirqamtanii hiriiruuf gochaa kana raawwachuun dirqama nurratti ta'ee argama jedhee yaada. Waan dandeenya irratti akka biyya nagaa keessa jirrutti taa'an jiru kana caalaa dabalatee ta'u isiniin galateeffadha. Oromoo naannoo Awustiraaliyaas warrootni kan biroos warri jirtan galatoomaan isiniin jedha. Sababiin isaa akka informationiin nageetti naannoo sana namni 5 illee hin guuttu kan jiraatan achi. Garuu akka nama 50,000tti gochaa bareedaa iddoo galmeessaniif jabaachuun nurra jira isa jedhu yaadeetan kan haasa'e galatoomaa hanga marsaa sattaanotti walitti deebinutti nagaan naa tura.